Raarriif nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaartu. Har'a sagantaa guyyaa keenya guyyaa har'aan eegalla. Mata dureen har'a isinii qabbee dhufe. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra karaa torbaan kallattii torbaan darbuu isaa kan jiru irrattidha. Waldaan kiristaanaa biyya addunyaa kanarratti kallattii torba karaa torbaan akka darbitu waliin ilaalla. Asallee mul'ata boqonnaa 2 hanga 3 keessatti argama jechuudha. Mul'anni boqonnaan tokko seensa macaafa mul'ataati. Har'a seensa kana waa'ee mul'ata Yohaannis kana guutumatti seensirraa jalqabee gizee bira tokko isiniin ibsa. Har'a immoo waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra karaa torbaan darbuu isaa waliin ilaalla. Sababni an kana qabadhee dhufeef waldoonni hedduu yeroo ammaa kana waldaa pheenxee yookiin pirotestaantii ta'uu qofti gahaadha. Mootummaa Waaqayyoo keessa ni darbina jedhanii waa fedhe cubbuu fedhe of gataa waan jiraniif cubbuun mootummaa Waaqayyoo keessaa bara nun baasu jedhan keessa jirra waan ta'eef garuu akka macaafa qulqulluutti waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa kallattii torbaan akka darbitu wal wajjiin odeessina jechuudha. Kanaaf kun deebii waan ta'uuf waldoonni Itoophiyaa keessa waldoonni baay'een cubbuun biyya lafaa keessaa nun baasu. Isaan maal fudhatu seeti? Warqee fudhatu. Warqee oqqeewotti dibde warqummaa isaan gadhiisu. Nullee oqqeewoo nutti diban mootummaa Waaqayyoo keessaa laphee keenya qulqullaasan xureessee hin baasu. Waa fe'e hojjennee jiraanna bara jedhan waan ta'eef garuu akka macaafa qulqulluutti waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa kallattii torbaan darbuu ishii ilaalla. Waldaan tokkoffaa mul'ata boqonnaa 2 hanga 3 bara waldaa kiristaanaa keessa biyya lafaa keessa jiraattu wantoota torba keessa darbuu nuuf ibsa. Mul'anni boqonnaan 2 hanga 3 jechuudha. Waldoota torba waldaa kiristaanaa biyya lafaa keessa yeroo jiraatan keessa darbitu. Wantoota torballa waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa darbitu. Tokkoffaa waldaa akka biyya lafaatti ilaallamtu. Waldaa akka warra Efesoon jechuudha. Waldaan kun akka waldaa biyya lafaatti waldaa jaalala Waaqayyoo tokko hin raawwatin jechuudha. Waldaa hojii tokko osoo hin hojjetin biyya lafaa irratti dhume jechuudha.